Pireezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afeworqii affeerraa pireezidaant Vilaadimeer Puutiniin Raashiyaa daawwachuu eegalan. Pireezidaantii waggoota dheeraaf aangoorra turan kun daawwannaa Chaayinaatii eega deebi'een boodadha gara Raashiyaa kan imalan. Akka ministeera odeeffannoo biyyattii Yemaana Gabra Masqal beeksisanitti pireezidaantichi guyyaa afuriif Raashiyaa daawwatu. Zalaalam Taaddasaa gabaasa dabalataa qaba. Tibbana pireezidaantiin Eertiraa daawwannaarra jiru. Torban darbe Chaayinaa daawwatanii erga deebi'anii booda har'ammoo Raashiyaa qubataniiru. Har'a waaree booda Raashiyaa yoo dhaqqaban ministeerri itti aanaa dhimma alaa biyyattii Ruudeen Koo Andiree isaan simachuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ibsaniiru. Akka aangawaan olaanaa Eertiraa kun ibsanitti pireezidaant Isaayaas aangawoota olaanoo biyyattii waliin gara Raashiyaa imalan. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Osmaan Saalee dabalatee isaan waliin jiru. Raashiyaa fi Eertiraan hariiroo gaarii qabu. Waggoota darban keessa immoo hariiroon kun jabaachaa jira. Waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bantee hordofee murtee Raashiyaa balaaleffatu mootummoota gamtoomaniin dhiyaate biyyoota morman muraasa keessaa tokko biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Eertiraadha. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Raashiyaan immoo biyyoota lixaa waliin hariiroo gaarii hin qaban. Pireezidaant Isaayaasis biyyoota lixaa qeequun beekamu. Biyyoonni lixaa walitti bu'insawwan gaanfa Afrikaa keessatti mudatan keessatti Eertiraan gahee qabdi. Lammiilee ishee hacuuc jechuun himatu. Waraana kaaba Itoophiyaa lubbuu hedduu galaafate keessattis waraanni Eertiraa badii jabaa raawwateera jedhamuun dhaabbilee mirgaa fi biyyoota lixaan himatama. Torban darbe guyyaa walabummaa ishee waggaa 32ffaa kan kabajatte Eertiraan garuu ni waakkatti. Daawwannaa pireezidaant Isaayaas Chaayinaatti taasisanii fi amma Raashiyaatti taasisaa jiran dursee ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii Eertiraa daawwatanii turan. Ji'oota dura ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Qiin Gaang akkasumas ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov Eertiraa daawwatanii pireezidaant Isaayaas dabalatee aangawoota biyyattii olaanoo waliin wal arguun isaanii ni yaadatama. Poolisiin dargaggoo dubartii magaalaa Hawaasaa keessatti cidha geesse bute jedhamee adamsuu itti fufe. Akka poolisii fi maatiin himanitti namni kun eegduu kantiibaa magaalaa Hawaasaati. Magaalaa Hawaasaa keessatti hojjettu baankii kan taate Tsaggaa Balaachaw torban dura hojiidhaa yeroo baatu butamuu maatiin BBC'tti himaniiru. Obboleettiin dubartii kanaa Natsaannat Balaachaw waa'ee obboleettii ishee akkanaan himti. በሳምንት ወይ በ15 ቀን ውስጥ ታገባ ሰርግ ተቀመጠች የዛሬ ሳምንት ማክሰኞ ለታ ቤት አላደረችም እና ከዚህ በፊት dubartii naqatamteedha torban tokko yookiin lama keessatti ni heerumti torban har'aa gaafa qibxataa mana bulle kana dura waan akkana gootee hin beektu namoonni mana sheef kireessan lafa hojii isheen hojjettu dhaqanii nuufis erga bilbilanii dhabanii booda buufata poolisii deeman kanaan dura namni ishee hordofuu fi isheen sodaattu akka jiru natti himtee turte namni waa'ee isheen natti himtu kun immoo bakka isheen hojjettu keessaa akka dalagdu natti himteetti. Kana poolisiitti nan hime. Shakkii kanaan gaafa dhaqanii dubartii kana to'atan bilbila ishee irratti sa'aatii isheen hojii irraa baate akka himtee fi akka ishee fudhate ergaa gabaabaa bilbila ishee irratti sanni erge sana argatan. Gaafa qoratamu namni kun eegduu kantiibaa magaalaa Hawaasaa ta'uu bira ga'ani. Erga namni ishee doorsisu akka jiru natti himtee ji'a tokkoyyuu hin ta'u. Mootaraan na duukaa bu'aa gaafa kaan lama ta'anii dhufu jettee natti himte. Baqachuuf illee mana namaa seentee akka beektu natti odeessiteetti. Buufata poolisii dhattee maaliif hin iyyattu jedhee itti himen ture. Sodaannee turre. Garuu dubbiin hamma kana hammaata jennee hin yaadne. Isheen itti dubbattee yookiin yeroo inni bilbilu kaaftee haasofsiistee hin beektu. Intalli isa gargaartuu fi shakkamtee to'atamte garuu akka inni ishee jaallatee dubbatti. Odeeffannoo ishee kanarraa argatuun akka isheen naqatamtee shakkamaan kun ni beeka. ይሄን እፈልጋለሁ ብሏታል ቴክስት ወዳታለው አይነት ነገር ነው እንደታጨችም ሁሉም ነገር ያውቃል ከዚህኛው ኢንፎርሜሽን እያወሰደ ማለት dhimmi kun erga raawwatuun isaa dhaga'amee galee maatiin isaanii dhiphina keessa akka jiruu fi waan poolisii gaafatanii odeeffatan akkanaan deebiste. የሷ ስልክ ሙሉ ለሙሉ ዝግ ነው የሱን ስልክ አናውቅም የሆነ ሰዓት ለታላቅ ወንድሜ የደወለለት ነገር ምንድነው ማስፈራራት ነው በህይወት እንድታገኙ አስከፈለጋችሁ bilbilli ishee guutummaa guutuutti cufaadha bilbila isaa immoo hin beeknu yeroo tokko garuu obboleessa hangafaa kiyyatti bilbilee doorsaa ture akka isheen lubbuun jiraattu yoo feetanii waan ani jedhe fudhaa jechuun doorsisa akka jaarsa inni ergu simannu barbaada yeroo inni ishee doorsisu poolisitti himuuf yaallee turre yeroo isheen waajjira isheetii namni akka ishee gaadu dubbattu dubartiin isa gargaaraa turte ammoo eegduudha waan inni jedhu fudhu jechuun gorsaa turte yeroos isheen akka dubartiin kun isaaf dalagdu hin beekne ture maatiin keenya dhiphina keessa jiru abbaan keenya dhukkubsatee hospitaala ciisee jira harmeen keenya immoo intala koo fidaa eessaan geessan jechuun na gaafataa jirti jalqabarra poolisoonni xiyyeeffannoo kennuun hin yaalle ture butiin aadaa mabarame akka ta'etti haasa'ani
akka dhageenyetti kanaan dura hawaasaa keessatti dubartoonni 2 yookaan 3 akkana ta'aniiru. ስንሰማ ደግሞ እዛ ሀገር ውስጥ ይሄ አዲስ አይደለም ሐዋሳ ላይ ከዚህ በፊት 2-3 ሴቶች እንደዚህ ሆነዋል። dhimma kana BBC'n poolisii magaalatti gaafateera. Ajajaa olaanaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Hawaasaa kan ta'an gargaaraan inspektar Malkaamuu Ayyalaa yakka kanaan wal qabatee shakkamtoonni to'atamuu himan garuu shakkamaan ijoo ammallee hin qabamne. ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት በደል እየደረሰብን የሚል ቅሬታም ቤተሰብም ቀርበው አያውቅም. iyyannoo yookiin komii badiin akkanaan irratti raawwataa jiraa jedhu nutti gabaafamee hin beeku. dhimmichi kutaa magaalaa Mannahaariyaa jedhamutti raawwatame. dubartiin kun hojjettuu baankii Daashiniidha. shakkamaan miseensa poolisii yoo ta'u eegduu kantiibaati. guyyoota muraasa duraa eegalee garuu sababa rakkoo naamusaa garaagaraan hojii seenee hin beeku. miseensi kun yakka dubartii butuun shakkamee hordofamaa jira. badii kanaan wal qabatee namoonni tumsa taasisaniiru jedhamanis shakkaman 6 to'atamanii qorannoon taasifamaa jira. namicha bute garuu to'achuuf gareen hundaa'ee qorannoo gaggeessaa jira. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Tsaggaayee Tukkee ibsa gama kominikeeshinii magaalichaan baasaniin shakkamaan kana dura miseensa humna addaa akka ture dubbatan. Seeratti akka dhiyaatu hundu akka tumsu ibsuun bulchiinsi isaanii qaamolee kaan waliin ta'uun xiyyeeffannoo kennee hordofaa akka jiru ibsan. Gaazexeessituu Fireewoot Taammaruu miidiyaa OBN irratti oduu afaan Amaaraatiin televezyiinii irratti dhiyeessuun beekamte. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 hojiidhaaf Finfinneerraa gara Adaamaatti osoo malaa jirtu balaan tiraafikaa isheerra dhaqqabeen miila ishee tokko dhabdee jirti. Yeroo ammaa kanatti miila namtolcheetiin sochooti. Balaan yeroo ishee mudate akka ishee hubee BBC'tti himte. Nama miidiyaa taatee namoota adda addaa keessatti nama beekamtu taatee gaafa miidhaan akkasii sirra ga'u yaa'u. sammuu ishee xiqqoo ishee miidhamuun isaa hin hafu. Akkamittiin gara uummataatti baasan jedhu sitti dhufa. Akkamittiin hojii koo hojjedha yaadni jedhu sitti dhufa. Rabbii wajjin yaa miidiyaadhaafis dhiyoo waan hin ta'eef odeeffannoo adda addaa isaan hin qabuu fi namaaf yaa'u. Sammuutu irra caalaa barbaachisaa qaamaan caalaa sammuun namaa fayyaa taanaan waan hundumaa hojjechuu hin danda'a jedhu yaada akkasii waan hin qabuuf jireenya fuulduraa keessatti baay'ee na rakkisa. Garuu yaa'u balaa konkolaataa irratti kan hin kaasuu barbaadu jireenya namaa baay'eedha kan inni miidhaa jiru. Namoonni adda addaa sammuu isaanii gara fuulduraatti deemsisuu dadhabanii kan manatti hafan jiru. Waa baay'eedhaan miidhamanii hojii isaaniirraa kan hafan jiru. Miidhaan konkolaataa baay'eedhaan biyya keenya keessatti babal'achaa jiru. Aanaaf garuu warreen galannaa ga'u gara hojiitti deebi'uu danda'eeraa shaalii kana hojjechiisee sammuu koos dandamachiisee maatiinis na gargaaree abbaan manaan koos ijoolleen koos cimoo waan ta'aniif gara hojii kootti akka hin deebi'uuf na gargaaranii hojjechuudha. Balaan konkolaataa namoota hedduu beeraa ijoollees maatii malee hambiseera. Dhiyeenyuma kanallee balaa konkolaataa mudateen barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu hojiif gara kaampaasii Shaashamanitti imalaa turan 20 du'anii kaan 28 ta'an immoo miidhamaniiru. Itoophiyaatti giddu galeessaan guyyaatti namoonni 14 balaa tiraafikaatiin lubbuu yoo dhaban 31 ammoo miidhama qaamaa cimaaf akka saaxilaman ragaan biiroo nageenya tiraafikaa daandii irraa argame ni agarsiisa. Biiroo nageenya tiraafikaa fi tajaajila fandii inshuraansiitti hojii raawwachiisaa barnoota nageenyaa fi ijaarsa dandeettii kan ta'an obbo Yohaannis Lammaa sababoota ijoo balaa kunneenii maali kan jedhuuf deebii kennaniiru. አብዛኛውን ጊዜ አደጋዎቹ ደግሞ እየተከሰቱ ያሉት በተለይ ከፍጥነት ጋር በተገናኘ ነው። yeroo baay'ee balaan konkolaataa hedduun kan uumaman keessumaa sababa ariitiidhaani. namoota lafoo deemaniif dursa kennuu dhiisuunis rakkoo tokkodha. kan biraan ammoo rakkoo naamusa konkolaachistootaa irratti kan hundaa'es jira. akkasumas hanqina dandeettii konkolaachisuu waliin balaan wal qabatan akka jiranis qorannoon dhaabbata keenyaa ni mul'isa. bakkeewwan irra deddeebiin balaan konkolaataa itti mudatan jiru. naannolee hunda keessa jiru. keessumaa konkolaachistoonni imala dheeraarra jiran yeroon ga'uuf ariitii irratti hundaa'u. akkasumas haalli daandilees jira. halkaniin konkolaachisuunis ni jira. kunneen sababoota balaa tiraafikaatti namoota saaxilan akka ta'an ni mul'ata. kanaaf balaan tiraafikaa akka biyyaatti naannolee hunda keessatti bakkeewwan irra deddeebiin itti mudatu jiru. kan adda taasisu hanga isaaniiti. ተደጋጋሚ አደጋ የሚደርስባቸው ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ዲግሪያቸው ነው የሚለያየው።
Obbo Yohaannis dabaluun biyya keenya lakkoofsa konkolaataa xiqqaa qabdu keessatti balaan tiraafikaa guddaa uumamaa jira jechuun waggootii darban keessatti haala balaa konkolaataa dhaqqabaa jiru akkanaan ibsu. ከ2010 እስከ 2014 ባለው ጊዜ ውስጥ በተወሰነ መልኩ የመቀነስ አዝማሚያዎች በረኩማ ለማፍ ቁዳኒ ሀንጋ ኩማ ለማፍ ቁዳፉሪ ግዱቲ በላን ኮንኮላታ ከንር ኢሴ ፈካታ ገሩ ልቡን ነመ ቶኮ ደርቡ ቃምኒ ነመ ቶኮ ሚደሙስ ተኤ ቀቤኝ ቶኮ በርበዳውን ዋን xiqqaa miti akka biyyaatti konkolaataa muraasa qabna garuu lakkoofsa konkolaataa xiqqaa kanaan balaa tiraafikaa guddaatu galmaa. Fakkeenyaaf bara 2010tti namoota 5,118 ta'antu balaa tiraafikaan lubbuu isaanii dhabe. Yeroo sanatti lakkoofsi konkolaattota biyyi keenya qabdu 900 irra danuun caalu. Gara bara 2014tti immoo yommuu dhufnu lammiilee keenya 3,971 ta'an balaa tiraafikaan dhabneerra. Yeroo kanatti immoo lakkoofsi konkolaattota biyyattii gara miiliyoona 1.4 ture. Bara lamaan gidduuttis hanga tokko lakkoofsi akkuma kana akka hir'ise ni mul'ata. Kana irratti wanti agarru yeroo konkolaattota 900 danuun caalle qabaannetti namoota hedduu dhabne. Yeroo lakkoofsi konkolaataa gara 500 waliin dabale lakkoofsi namoota balaa konkolaataan lubbuu isaanii dhabanii hir'isuu isaa agarra. Kun yommuu lakkoofsa irratti hundaa'uun haasofnudha. Dhala namaa irratti yoo hundoofne garuu rakkoon isaa kanarra kan guddate ta'a jechuudha. Namni tokko maatii isaaf maalidha, biyya isaaf maalidha kan jedhutti nu geessaa jechuudha. Kanaaf rakkoo inni guddaan balaan uumamu tokko yoo ta'e illee sana keessatti lubbuu lammiilee keenyaa hedduu dhabnaa jechuudha. አንድ አደጋ ይከሰታል በዛ ውስጥ ግን በርካታ ዜጎቻችንን እናጣለን ማለት ነው. Haroo Laangaanoo hawwata tuuristii lammiilee biyya alaanillee hedduu daawwatamudha. Daandii asfaaltii guddicha gara hawaasaa deemurraa gara haroo Laangaanootti erga maqanii booda imala daandii gara harichaatti geessu wayita ga'an ijoollee xixiqqoo hojii kadhaarratti bobba'an arguun waan barame. Daa'imman kunneen maallaqa kaan immoo bishaan kadhatu. Gadaansi koomandoo dhiyoo gocha kadhaa ijoollee naannoo haroo Laangaanootti babal'ate kana gocha badaa fi aadmaleedha jechuun seera tutumee lallabeera. Murteen kun hangam rakkoo kan akka furu ifa miti. Miseensa gumii abbootii gadaa sikkoo mandoo kan ta'an obbo Tufaa Daraarsoo waa'ee labsii fi adabbii kanaa akkanaan himu. Ijoolleen dhalate daa'imman amma dhalatu sun aadamaleetti gadi baatee karaa irratti sirban taane sirbuu haalaandii kadhatu qarshii kadhatu achiin boodatti gara durriyyinatiitti deemuu karaa saamuu garasitti deemaa jirtuuf murtiin nu dabarsine abbaanii fi haati daa'ima ofii seeraan kunuunsitee akka kaleessa akaakayyuu ababayyuun kenna itti guddise sani yoo guddisuu baatte hin yakkama jennee yakka isaan yakkamuu danda'anillee akka aadaa kennaatitti dubartii yoo finna ofii qajeelchitee kan guddifne taate 8 jennaa 8 sun jabanaa 8 qorii 8 gosa saniif yookaan ardaa saniif gadi baatee ummata naannoo saniitiif adabamti ka jedhu gadaafillee adabamti ka jedhu murtii dabarsine abbaa ilmaa sanillee adabbii loon 5 qorii 8 buna jabanaa 8 walitti qaba 16 kun ammoo loon 5 kan ammoo eentu adabee irraa fuudhata yoo gosti waan san ijaallaalee argee ilmi gosti keessatti baallagu san yookaan durriyyuu santu eega ilmi ebaluu ammallee karaa irra hin jiru jedhee walitti gabbayee adabbii gadaan kenne san irraa oolchisa. Gadaan adabbii itti kennu gadaa addaa kallacha qabu jedhamee waan akkanaatiin murtii mata irratti waan kanniin labsine. Tumaan seeraa kadhaa daa'immanii haroo Laangaanoo dhaabsisuu akka ba'uuf adda dureen sossoon keessaa tokko qondaaltuu Komishinii Turizimii Oromiyaa fi godina Arsii Lixaatti haadha siinqee kan ta'an addee Saaraa Duubeedha. Addi Saaraan aadaa Oromoo keessatti yoo waaqa ta'e malee nama hin kadhatan jechuun hiikaa kadhaan aadaa Oromoo keessatti qabu akkanaan himu. Oromoon ka kadhatu waaqa qofa kadhata. Gaafa rakkatee gaafa gammadee waan gammadeefillee waaqatti galata galfataa gaafa rakkate ammoo harka waaqatti qabeetiin waan namaaf sodaate waan ta'aaf sodaate qillaan bahee sirraa da'ee rabbiyyoo qilla feesee sitti dheessee rabbiyyoo hidheeyyii labba'aa situ hundaaf abba'aa rabbiyyoo humboichi doole jiraa tokkochi moo'eesimaa rabbiyyoo jedhanii rabbiin harka jala qabatanii yoo hongeen babal'atu yoo dhibeen hammaatu yoo lolli biyya irratti wanni sodaachisaa ta'e tokko jiraate jedhee harka rabbiin jala qabaniitiin kadhatu waan si galche kanarraa waan si haa baraaru si haa fayyisu jedhanii waaqa walii kadhatu. Ka beelaheetiin jedhee rakkoo adda addaatiin hongeen illee haa ta'u haala uumamaatiin
beelli tokko iddoo tokkotti jiraateetiin jedhee fe'ee fidee kennaa fi horii oofee fidee kennaa fi kennan rabbi namaa kenna jedheetiin gaaddisa isaa taa'eetiin waaqa kadhatee kanatti amana malee kadhaan harka namaa jala qabatan tokko. Inni rakkatee mana miidhamu isa rakkoo hin qabnetu fe'ee fidaaf. Isa rakkoo hin qabnetu dabaree dhaltii dabarsaaf. Mee warri sun horii guufatee jira haa elmatu jedhanii fira ollaa isaanii yoo dhaltiin du'ee jiraate dhaltii bakka buusee hirphaafi jechaadha. Dabareen ka elmatanii ka'ee deebi'u. Hirphaan ammoo ka gonkumaa bakka buusanii kennaniifi jechaadha. Waan hin dhagayaa fi gara laafiyyiidha jedhee Oromoo waan kana ammoo gadi ba'aa siinqee teessaniin kadhadhaa jedhan. Yoo kadhattan rabbii irraa argattan jedhan. Kana malee kadhaan amma keessummaa keessattuu harka jala qabataniitiin kadhatan aadi maleedha. Safuu Oromoo keessa hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu nagaa walitti dhaamuu keenyan dura oduu tokkoon sinitti himaa bineensi weel kana dura Raashiyaaf basaasti jedhamtu qarqara galaana Swiidinitti mul'ate kana kan jedhe dhaabbata bineensa kana faana dha'uudha. Bineensi kun kana dura kaameraa baatee mul'ateera. Bara 2019tti yeroo jalqabaaf yeroo mul'atetti qarqara Noorweetti qorattoonni arganii